sana tuffachuu miti. Iddoo sanarra tuun ga'iini meenumtootu isa kana goonu akka tokkoon simbira lama. Waan kana sotuu goonu apparaandii mootummaan nurraa fudhate kana social media otuu godhannu rakkoo keenya sinii kanneen yaanneerra sun walitti dhufnee rakkoon abaawoon qaba jedhamu, abaawoo qaba jedhamu, kaafaawon qaba jedhamu, akka hayyuutti Jawaar qaba jedhamu, eenyu qaba jedhamu kana maal goonee saakaaneessa keenya kan jedhu walitti dhufnee haasofna. Dubbiin akka kaleessaarra diddibnee darbinee eessa geenyu hin qabu. Hoogganni keenya rakkoo qaboote rakkoodhaa rakkoo isaa hundumaatti himuu qabna. Jaarmaan keenya rakkoo qaboote jaarmaa keenya hin qeeqqanna. Hin diinoomsinu garuu kan keenya dhabooru. Bararraa OMN ijaareera Jawaar kaleessa. Har'a OMN geggeessaa hin jiru garuu achuma jira Oromoof miti OMN jaarmaan namni deemaarraa hambiraatitti darbaa jaarmaa miti kan rakkoon namoota dhuunfaatu rakkoo qaba. Geggeessaa dhuunfaatu rakkoo qaba. Warra kana isa barsiifannu hin barsiifannu. Isa gaafatamummoo hin gaafanna. Fannisnee gaafanna. Isa gaafatamu jechuudha. Akkasitti kutannoodhaan ani si caalaa Oromoof hin falmu. Ati ana caalaa Oromoof hin falmitu jenneetu positively fudhachuu qabna. Kana gidduutti gaa yajamaa walqixxee nu banne. Waan xinnoo caafii qabatanii warri balleessan jiru. Sanallee waluma keessatti deebisaa deemna. Waan ati positive criticize gootee kaatu negative godhee gandatti nu gashee, amantiitti nu gashee, adeemsa biraatti nu gashee godha. Kanaaf yeroo waa qeeqnus, yeroo nama qeeqnus akka hormi nu jedhutti waliin qeeqnu. Ani Jawaar irraa garaagarummaa yoon qabaadhe akka Habashaan jettutti Jawaariin hin jedhu. Yoon garaagarummaa Daawud irraa qabaadhe, Marroo irraa qabaadhe akka Habashaan jettutti hin jedhu. Maaliif? Ankooti boru warra barannu qabna akka sanatti nu objectivi nu yaanne kana yeroo jennummoo yajamaa Jawaaristaan Anastaan warra achi ture mana ormaa dhaxxanfaa nuun jedhan nu beeki gurbaa Oromoo waamnee mari'achuu dandeenya garuu akkasotu hin taane mee ormuma birattuu nuni ormuma bira dhanneeyyuu qabxii gatuu maaleetu hin taane walitti dhufnee mari'achuu qabna ka jedhu sun jira. Kanaaf nuni itti gaafatamummaa fudhanneeti. So isinillee mooyya keessan keessaa baa isinitti nima. Dhugaan sinin jedhaan. Isin namni hundumtuu jechuudha, including myself. Jaarmaaf hooggana tiksuurra darbinee dantaa Oromoo tiksuutti ce'uu qabna. This generation evolve ka jenne kaasaa turre boqonnaa kan biraatti ce'uu qabna bakka. Boqonnaan keenya dantaa Oromoo ka jedhu. Abbaan fedhe waan anaan namummaa kiyyaan nan madaalii waan ani fiduun result orranti Jawaar fi bu'aa fideeraa. Sorry for interference. Akkasitti adeemu. Inni tokko eegduu yookaan raayyaa ittisa biyyaa ala kaatee inni tokko immoo hollataa dubbatu miti. So erga akkas ta'ee fedhii gara warra paartii badhaadhinaa irraa dhabdan immoo warra biyya bulchu mootummaa affeertanii dhabdan immoo maaliif isaan wajjin dubbachuun hin danda'u. Keessattuu immoo akka Oromiyaatitti warri afaan Oromoo dubbatu kuni waan feetellee taatu hatullee ganullee dhiiga walitti nama itita. Eega faannoo wajjuu dubbachuun danda'ame. Isaan wajjin dubbachuun hin danda'amu gara fuulduraatti wanni yaadame jira tareeti qaama furmaataa ta'uu danda'ani. We are not exact copy of one another by the way. When we come, some policies are right for me and for you. Akka lakkoofsa jaha fi lakkoofsa sagalii. Barsiisa galatoon laal an dubbachaan ture OPDO recognize gooteena jedhan. Duraan jechuudha. Garuu marii keenya kaleessaa irratti the first thing gaafa waan naannoo Oromiyaa jiru atiin kaastaa warra iddoo biraa immoo kana jira ka jedhu gaafa Jawaar naan haasa'u I recommended ayyaana reach out godhu assign godhamee ayyaanaan mikikir komishinii Finfinnee jira hirmaachuun danda'u jedhamee jechuudha. Namni biraa akka bilchaginnaatti akka dhiyaatu marii irrattis kaleessa kaaseeraanii the door is open. Ammallee maal godhuu qabna ala ani warra mootummaa nama jeesuu jiru kana recognize goote naan jedhin akka paartiitti
akka ilma Oromootti kakuuqama qabu jira kanan gatina isaa wal dubbisanii hojjetu yaaki Tamasgan Xurunee Abiyyi jala taa'uu fi Zammana Kaasee fi Faannoo fi Ihapaan dubartii babbareedduu TV'tti baastu wal dubbistee hojjetti ya jamaa wal dhosinu hin qabnu. Boorotuu waa dhufeeti Tamasgan Xurunee Abiyyi fi warra ijoollee Oromoo achi jirtu caalaa dhaqee Zammana Kaasee hammata. Kanaafinanii Jawaaris haa ta'u Marroos haa ta'u Zammana Kaasee hammachuurra dhaqiitii Daawudiin Mararaa even Shimallisiin hammadhu ka jedhu nani jechuudha. Because rakkoon keenya warri kun miliyoona tokko saa qabaatan miliyoona lama saa qabaatan sirna isaan ijaaranii Oromoo ajjeesaa jira malee akka Oromoo Oromummaarraa mulquu hin qabnu. Sirna Oromoo miidhu garuu ijaaruu hin qaban inni irratti qabsoofna jechuudha. Kana gochuuf immoo lakki ani si wajjin hin qabsaa sirna Oromoof ta'uun ijaara jedhee yoo Shimallis dhufe maaf dhiibna? Dhiibuunuu dhaqee diinatti akka galan godheera nama baay'ee. Nama hin dhiibnu. Rakkina isaa fuunee rakkina inni uumu Oromoo keessatti akka hin deemne goona. Oromoo sirna Oromoo miidhu akka inni Oromoo irratti hin ijaare gochuu qaba. Kana gochuufoo sila barsiisaan ijoo tokko kaasaniiru. Ya jamaa laal jaarraa abbaa gadaa abbaan keenya maal jedhanii makmaaku turan dur Oromoo yoon wal qabanne fincaan keenya dololloo ta'ee diina keenya haxaa Oromoo kana tokko godhaa jedhaa turanidha. Bar fincaan sana boolla tokkottoo fincaanne malee dololloo ta'uu hin danda'u. Lafa iyyuu hin jiisu bakka garaagaraatti fincoonaan. Humna Oromoo arbeessuu nu feesisa. Oromoon kun bakka takkatti yaadi isaa gar tokkotti dhufuu danda'u qaba. Yoo kana gochuuf immoo maal godhuu qabna? Warra diina ta'es fira gochuu qabna deebisnee. Diina dhateeyotte quntut godhee hudduu gattaratee amma du'uutti si lola. Maaf amma inni du'uutti akka inni nu lolu goona. Nu wajjin kottu yaabboleessa koo ana sii wayyaa jenneetu hawwachuu nu feesisa. Dhiibuu hin qabnu jechuudha. Isa keessa keenyaatti. Kan akkasitti nu hubadhaa yeroo dheeraan sin jalaa fudhadhe dhiifama. Yeah, thank you. Rakkoon qabu. I think Ibrahim Koi. Okay. Gaafii lama qofa. Namoonni akka wanti hin jenne yeroo geesse faallee as keessa jiru. Lakki dubbatu ne du'an afaan lama qofa raajuun akka waa jedhu waan fedheef. Fakkeenyaaf raajuu warroonni fakkeenya isin kalee wajjin mari'attanii akka aluulaafaa warroonni adda addaa namoonni tokko kan jedhanii diina gumaa agartee gumaa waliin qabnu wajjin mari'atanii jedhan. Sila qooyi tokkoffaa fakkeenyaaf yoo amma wanni kan akkana jedhame amma Abiyyi bulchaa jira Abiyyi Oromoodha boru yoo ka biraa dhufe Amaarra biraa dhufe wajjin naasa'u jechuudha akka diinatti nu ilaala yookaan immoo namni kun saba bakka bu'ee bakka san jira. Aluulaa Naggaa fakkeenyaaf aktiivistiin Tigraayin keessa yookaan Amaara keessaa dhufe saba san bakka bu'a jechuudha. Warra kana wajjin yoo mari'anne immoo akkamitti Itoophiyaa tan ijaaruun danda'ama hoo waan kana gubbaratti maal jetta Raaji? Gaari laal nulleen by default akka እንደ ማህበረሰብ ሰጀሩዳ ማለም namni nama bakka buufate hin jirume waan aluulaafaa warreen kaan irratti ela ya jama haqa walitti dubban Opinion TPLF sirnisaas namni dhuunfaansaas hooggannisaas aktiivistiinsaas aluulaarraa kaasee nu miidheera no doubt at all. Isa kana garuu micciirree finneetu cubbuun hojjeteef ifama godhee dantaa Oromoo bifa fudhachuu danda'uun geessisuu qabna yoo maal goone yoo tokko taane jechuudha. Warri kun hin buune I know perspective ati kaasti amma aluulaan warra kaabaa'oo keessaa kaabaa'oo hiiltan nuni jennu kanaatti TPLF keessatti kan ilaalamu the defected people majority bakka hin bu'u ka'umsaaf garuu nuu ta'a. Area Tigraay jirutti ka'umsaaf hin ta'a. Innumti kaleessa qeerroon maaloodha jedhee arrabse dhufee taa'ee qabsoo Oromoo recognize akka inni godhu goone beeki. Waan ati beekuu qabdu jechuudha. Akkas gochuutu nama feesisa. So area sanatti modify ta'ee irratti kan hojjetamu an perspective keef sodaa kenaa gala. Keenyas bakka hin buune ka isaanis bakka hin buune borummoo rakkoon biraa dhufee akkasidha jedhee dhufuu danda'a. Majority dhuunfataa yoo adeemne minority sana hubachiisaa deemuun hin danda'amu. Amma waa'ee ruumii kaasaniiru maaliif amma manantinaa deemtanii ni Tewoodiroos maaliif Teediin maaliif moderaatorii ta'e ka jedhu. Waa tokko sitti immoo Oromoo bare nama biltsiginnaan ergattu harka galgashatee Jawaar ergatee dhufee moderaate yoo godhe bare itti boonuu qabdani. Dhugaa dubbachuuf kanallee jechuun narraan eegamu ture.
barka namni ruumiin sun eenyutu facilitate godha an dubbachuun nan feesisu utuu beennu dhanna san naannessee fidee Jawaar ruumii isaatti host goosisee dantaan mootummaa murmu akka dubbatamu yoo godhe we have to appreciate galatoma Ulfaat. Okay, thank you guys. Yerongese and the others welcome. Raji Guddata, thank you for clear explanation. War gaafata turtanillee gaafin keessan baay'een deebii waan argatinatti fakkaata galatoma. Walumaa galatti gamaa fi gaman alleeni Oromoon waan tanarra wayyaa qabdu akka argatu barbaanna. Akkuma reefu jenne immoo Raajii Guddataatii fi Jawaar illee osoo waltajjii addunyaa guddaa tokkorra illee dhaqanii 50+1 Oromoof qabatanii dhufu jedheeti kan kaa'amanu. Akkuma wal dura duuba jirtaniin dabaree isinii kenna. I think yeroon geesse odoo kenne because priority waan asitti irraa kennu most of the time wal dhageeffachuu namoota yoo waa dhageeffanne waa keessaa argannu raayi hangafa amaandhaan yoo dabaree wal keenya gaarii Raajii Guddataan thank you for first time join godhe an follow irraa qaba inni illee irra follow back na deebisa jedhee namana thank you for explanation yeroon geessen yoo firiite ይናገርና ከዛን እንቀጥላለን waan irraa dubbachaa jirru feedback dha guys namoonni fakkeenyaaf qabxilee kaleessa dubbatamaa duran qajeelatti hin dhageenye waan amma dubbatamerraa waa hubattu jedheeti namana namoonni tokko tokko afar bilaa bichaa beekan amaariffaa keessayyi kun illee tokko tokko beekani saniif wanni kaleessa dubbatamaa ture waa keessa arganne moo waa ganne mana namaa dha'inne moo nama nu dhufe hin barbaadamne moo hin barbaanne saniif feedback akka nama dhuunfaatitti maal irraa arganne maal irraa baranne gara fuulduraatitti yaada maalii qabna akkaataa itti paanaaliin suni moderate ta'aa turen kanaaf technical issue irratti illee yaada kennachuu hin dandeenya because it belongs to us የኛ ስለሆነ ሐሳብ መስጠት እንችላለን ከኛ ዋን ታይፍ ጀቹ kiya thank you are welcome Yerongese arsa eddu ulfaadha jalqabarraa osoo ture natti tolaa ture wal akka irratti dhagahee yaada Raajii guututti dhagahee fi achi ture dheeranna darbee ta'een beeku hunda dura sagantaa irraa mari'achuu akkanaa kana durallee ijoolleen godhaa turanii boodarree godhuu keessanii hedduu galatoomaa kaleessa irraa jalqabee I think iddoo garagaraatti ilmi Oromoodhaa wanti walitti dubbataa ture dhagaa ka walitti darbatus jira ka waan gaariidha jedhus jira hundaa ol garuu ammootu ajandaa diinaa fi firaas ta'ee jira dubbiin jarri hojjetan. Ajandaa fudhachuu irra ajandaa kennuu bira geennee jirra jechuudha. Rakkoon Oromoodhaa yeroo baay'ee ajandaa fudhatnee deemnaa ajandaa mootummaa kana fudhannee deemnaa amma garuuyyuu wanti kaleessa godhame ajandaa kennuu waan ta'eef baay'ee bareedaadha. Namni waan irraa dubbatuyyuu yoo Jawaarri managgal wanti irraa dubbatamuyyuu hin jiru guyyaa Jawaaras deebi'u ammoo ajandaatu banama. This tells us namoonni tokko Jawaar dhuunfaa nama dhuunfaatti ilaalu maal ilaalu I think namni humna namaa hin beekne nama dhuunfaatti ilaaluu danda'a. Osoo achi keessa teenee yaada kiyyan kennine dura Raajii jalqaba flyerii jalqaba ba'e irratti honestly Jawaariin alatti nama dhugamatti qabxiilee Oromoo other than Jawaar jechuudha. Dhimma Oromoo yeroo tokko Jawaar mana kan keetitti keessummaa mana kan keetitti yaamtee akka barbaadutti keessummaa sana dubbachuu jechuun aadaa Oromoo keessa illee hin jiru beeka. Mana kana keessatti barsiisaan akkaataa namoota mana kana yogguu nama yaamu arrabsuu hin danda'u. Waan barbaadu hunda dubbachuu hin danda'u. Waan Jawaar dubbachuu hin dandeenye ammoo jalqaba yogguu laalu hedduu rifadhee maal qabadhee komentii Raajiillee hordofaan ture waan inni barreessellee mana na cuftaniituma yoo jettan amma hin tolaayii rabbi isinii dhiisaa hanga jedhu wantoonni garagaraa turanii dhumarratti ammoo yogguu Raajii flyerii irratti arguani akka nam tokkootti akka waan ofii ajandaan Oromoodhaa ergaan Oromoodhaa gaafiin Oromoodhaa rakkoon uummata Oromoo achi keessatti Raajiin akka kaasu eegaan ture akkumaan eegetti kaasee fayyaa ta'isiin jedha Raajii galatoomi. Garuu ammoo maaliif galata namoota yoo har'a ibsuu hin dandeenye Raajiin namoota yeroo dheeraadhaaf ol beekna
nama guyyaa tokkollee dhimma Oromoo dhimma biraatiin haguugee yookiin ammootu gaafiin uummata Oromoodha. Unkaan abbaa biraatii miti dhaaba siyaasaa ofii isaa deeggaru keessattuu yoo hanqinni jiraatee nama sodaa tokkoon malatti as bahee waan ta'uu qabu irraa dubbatudha. Kanaafi kun raajiin ani maybe Jawaariin daran raajii beeka yoo jedhe fagoon jiru dhugaarra jechuudha. Because thank you so much Raji. Qarxiileen ati kaaste wantoonni ati kaaste sun sirriitti waan ta'uu qabuu fi jarri ammoo kan durgaa fi uummata Oromootu dhageeffachuudhaaf fedhii hin qabne taa'aniitu caqasuun yeroo sana kennanii caqasuun waan guddaadha. Yaadota namoonni kennan keessa